dhaloota dorgomaa beekumsaa fi dandeettii akkasumas humna qabuun hawaasa kana jijjiiruu horachuudhaaf bu'uurri barnootadha. Dhaloota duudhaa aadaa safuu Oromoo beekee guddate akkasumas teekinooloojiin qaroome rakkoo addunyaan kun qabduuf furmaata ta'u horachuuf murteessaan qooda fudhattoota barnootaati. Nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatiin torbeedhaan maatiidhaaf barattoota qabannee isiniif dhiyaanna. Guyyaa har'aa immoo seenaa barataa tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti kan jirru. Keessummaan keenya guyyaa har'aa barataa Abdii Eebbisaa jedhama. Barataan kun barataa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Damee Bishooftuuti. Egaa barataan kun barataa cimaa akka inni ta'uu fi maatiinsaa bu'uura guddaadha kan ta'aniif jechuudha. Kanaaf mee maatiinsaa maal irratti hojjetanii barataan kun immoo akkamitti cimaa akka ta'e kan jedhu immoo qophii keenya irraa argattu. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Jannekana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abbaa jannekana. Carraa kana naa kennu keessaniif galatoomaa isiniin jecha maqaan koo barataa Abdii Eebbisaa jedhama. Bakki irraa dhufe godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Mandii mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Girii Toop Akaadaamii jedhamudha. Mooraa kana kan hin seene qormaata ministirii bara 2014 qorame bara 2015 qormaata seensaa mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa qoramuudhaan carraa kana argadhee amma barataa kutaa kurmaffaati. Keejirraatii kaasee umurii sanatti ofiidhaan waa'ee barnootaa yaadanii qo'achuun amma kanatti waan hundumaa bira jiru waan ta'eef maatiin na qo'achiisa ture. Sababni isaa umuriitti keejii seenanii baratan sanatti ofiidhaan waa yaadee booda barnoota jechuun haasawwan isaan dhagaa malee maal jechuu akka ta'e iyyuu ofii koodhaan beekee kaayyoo isaa beekee waan inni murteessineef maatiin koo na qo'achiisaa aga sadarkaan of barutti sana booda kutaa shanaffaa ergan booddee barnoota jechuun kutaa tokko kaasee aga shanitti dandeettiin jiru jira sadarkaa keessa bu'uun wanta akkasii garuu umurii sanatti galma barnootaa seeraan hin hubanne waan ta'eef kutaa shan ergan booddee maal ta'uu barbaaddaa waan akkasii abbaan koo na gaggaafata kana ta'uun barbaadan jedhanii kana ta'uudhaaf akkas gochuu qabda bu'aan barnootaa kana waan natti himamus waan natti himamu hubachuun jalqabe. Kana booddee kutaa shanaffaa kanarratti ofii koodhaan of qo'achiisuun jalqabe galmee barnootaa maal akkatti na galaa dhufe. Kana booddee gorsii abbaan koo ittiin ana jajjabeessee na qo'achiisu bakkeewwan walitti qabama namootaa irratti namootni milkaa'an yeroo isaan hirmaatanii deemiitii hirmaadhu. Maal akka isaan jedhan iccitii milkaa'insa isaanii achi keessaatii baafadhu. Eebba kitaaba adda addaa jira miti bakka namoonni walitti qabaman jechuudha. Achi deemee
iccitii namni tokko ittiin milkaa'u yeroo dhaga'u mootiveeshinii baay'ee natti tola. Mootiveet na godha jechuudha. Achiin utuman akkasittiidhaan qo'adhu maatiin na jajjabeessaa kutaa 7 gahee mana barnootaa dhukkubi koronaa waan dhufee fi barataan firii piroomooshinii waan jedhamuudhaan gara kutaa 8tti hundumtuu akka darbii taasifame jechuudha. Achiin booda irra na deebisee jechuudha abbaan koo kutaa 7ffaatti irra na deebisee manni barnootaa nutti barannu mana barnootaa dhuunfaadha. Mana barnootaa barataan baay'ee keessatti wal dorgomuudha waan ta'eef sadarkaa keessa galuun isa dura baay'ee kan natti ulfaatu ture. Garuu kutaa 7 erga gahee booddee sadarkaa keessa yeroo galu akkan jabaadhe itti fufuu fi hamilee waan tanaa ta'u bakka maatiin kan inni ittiin na jajjabeessu waan tanaa ta'eef kutaa 8ffaatti jabaadheen qo'adhe ministeerii qabxii gaarii galmeessisuudhaan qormaata seensaa mana barnootaa kanaan qorame nan seene jechuudha. Barataa cimaa kan ta'u kan na gargaare ofii keef jiraachuu fi miti kan akkati barnootatti cimtee booddee nama guddaa taatu jedhina gorsa abbaan koo yeroo baay'ee. Seenaa biyya kanaa yoo seenaa Oromiyaa nama seenaa Oromiyaa jijjiiratu seenaa Itoophiyaa jijjiira, seenaa Afrikaa jijjiira, seenaa addunyaa jijjiira naan jedha. Jalqaba irratti guddaa kan na gargaare abbaa koodha namni guddaa galateeffachuu barbaadu jechuudha. Akkam barnootatti cimu kan na taasise inni jalqabaa gorsa abbaa kooti. Yeroo dogoggorutti irraa na deebisee na dheekkame na gorsee achiin booda gorsa isaa keessatti barachuun maaliif akka ta'e natti himee sana booda ofii makoodhaan waan inni yaadaa dhufe rakkoo biyyi kun keessa jirtu yeroo ilaalu akkamittiin biyya kana rakkina kana keessaatii baasuu danda'a. Ofii koo fi jireenya gaarii jiraadhus jireenya badaa jiraadhus nan darba. Bara baraan addunyaa kanarra hin jiraadhu waan ta'eef dhalooti booda ka'uudhaan dhufu maal narraa barata kan jedhuudhaani naka kaasee barnootatti akkan jabaadhu kan na taasise rakkinni biyyi kun keessa jirtu kana keessaa yoon akkam ta'een keessaa baasa kan jedhuudhaani yoon baradhe iddoo tokko ga'e nama dhiibbaa uumuu danda'u yoon ta'e rakkinni biyyi kun keessa jirtu kana furmaatatti gochuu danda'a hamma tokko gahee koo taphachuu danda'a kan jedhuu fi gorsa abbaan kun naa kennaa turedha jechuudha. Amma ammaatti akkan barataa cimaa ta'u kan na taasise. Manni barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa yeroo hundumaa kan inni nutti dhaadessu waa'ee barnootaa fi barnoota qofaati. Yeroo dhufnee mooraa kana keessa seennutti barattooti dandeettii adda addaadha kan inni qabu. Jechuun namni tokko dandeettii tokko qaba, tokko dandeettii tokko qaba, kan dandeettii wal biratti baay'ee qabus hin jiraata. Kana keessatti dandeettii koo kana namaaf qoodee dandeettii namni biraan qabu sun immoo fudhadhee akkamittiin milkaa'uu danda'edha yeroo itti yaadu. Kaayyoo koo gara fuulduraa yeroo ilaaluu fi meeshaan amma argeetti fayyadamaa jiru. Gama barnoota afaanii qofaan alatti jechuudha. Meeshaan as keessatti argeetti fayyadamaa jiru. Akkasumas barsiisoti nu barsiisaa jiran galmaan yaadi sanaan nageessisu yeroo jedhu baay'ee kan inni yaadi sanaa olitti jechuudha. Haalli kitaabii jiru, meeshaan laabiiwwan adda addaa jiran, istiinfoo kaanas bakkee kana jiru. Milkaa'umsa koo gara fuulduraa keessatti karooraan ijoollummaatti kaasii qabu keessatti baay'ee waan na jijjiiruu danda'anidha kan yaadu. Maatii irraa fagaachuu keessatti dur haadhi koo yeroo isheen na biraatii deemtu guyyaa 2-3 utuu hin guutiin kan haadha koo yaadee dhiibba'uu jalqabu jechuudha. Garuu erga ni barnootaa argadheeti guyyaan itti walii wajjin ta'anii taphatan, guyyaan itti walii wajjin yeroo baay'ee dabarsan gara fuulduraatti dhufa waan ta'eef amma barachuun qaba. Rakkoon kamiyyuu naa mudatu kan hin dhufee as seenee jechuudha. Erga na seenee booda garuu barataa wajjin hariiroo gaarii uummadhee gara jalqabaan harkisee ture.
Teelana keessa barataa jinaarii gaarii uummadhe akkasuma immoo barsiisotis akka abbaatti warri shamarranii akka haadhaatti hooggantoonni mana barnootaa keenya warri kaaffee keessaatii nyaata nuuf kennan akka haadhaaf abbaatti nu bira dhaabatanii laayifii nuti manatti dabarsinu karaa maatiidhaan jechuudha. Hundumaa tokko yoo ta'u nuti hir'isin as keessatti kan isaan nu jiraachisanii kanaafiyyuu jalqaba ulfaachuu danda'a garuu yeroo keessa baramaa waan dhufuuf itti barama. Akkuma beekamu mooraa kana keessatti yeroo jechuun waan hundumaa caalaa kabajamuudha. Barataan tokko yeroo isaarratti yoo dhiibbaa uume wal dorgommii keessa jiru keessatti baay'ee miidhamaa ta'a. Sababni isaa barataa hundi keenya yeroo wal qixxee qabna. Amma yeroo mana jiran maatiin ergaa nama erguun jira hojii adda addaa haalli jireenya maatii yeroo irratti dhiibbaa fiduu danda'a. As keessatti garuu yeroo kan qabnu hundi keenya yeroo wal qixxaadha. Yeroo kanatti yoo seeraan wal qixxummaadhaan itti hin fayyadamne haala barnootaa keenya irratti wal dorgommii keenya keessatti dhiibbaa fiduu waan qabuuf akkasuma immoo yeroo boqonnaa fi amma fakkeenyaa fi qo'adhee yeroo hin dadhabu wanti nuti amma barachaa hin jirre garuu mul'ata gara fuulduraa qabnaa waan ta'eef barachuun keenyaan oolu gara fuulduraatti jechuudha. Sadarkaa olaanaarra wantoota jiran haayilaayitii masaallee ilaaluun amma fakkeenyaaf waan akka piroograamingii laanguweejii jira waan ta'eef koorsiinsa sooshaal miidiyaa irraa tiiktookii waan adda addaa kana tinaa ta'uu dhiisanii wanta barnootaaf isaan fayyadu yeroo boqonnaa isaanii illee isaanumaaf illee saatisfaakshinii guddaa kenna. Sababni isaa boor jireenya isaaniif ta'a. Har'a immoo yeroo wanta sana hojjetanii ofitti gammadaa deemanii boqonnaa isaaniiti jechuudha. Yeroo akkasitiidhaan fayyadamu. Akkaataan itti qo'adhu fakkeenyaaf amma naachuraaliidha kan hin barachuu barbaadu. Qo'annaan koo yeroo baay'ee gosa barnootaa keemistirii, fiiziksii, baayoloojii, maatisii fi ingiliffa kanneen irratti xiyyeeffadhee qo'adhu jechuudha. Utuma ta'ee jiru immoo gosi barnootaa ICT'n kaayyoo koo wajjin jechuudha. Kan baay'ee wal qabatu waan ta'eef yeroo koo baay'ee kanneen irratti dabarsu ICT irratti ture barreen gaddaa jechuudha. Kitaaba seeraan qo'achuun amma kanatti na biran turre jechuun nan qo'adha garuu akka barataa as keessatti rispektiivili wal bira qabamnee yeroo laalamnu akka barataa as keessatti dubbisuutti baay'ee dubbiseera jedhamu. Dubbisuyyuu jechuun yeroo koo baay'ee ICT irratti dabarsaa ture. Amma ammaatti waan baay'ee na fayyade qaba. Barnoota koo wajjin wal bira qabadhee dandeettii koo kana guddifachuun barbaada jechuudha. Milkoomin dhumti koo kun hundumti isaayyuu akka kootti jechuun dhuunfaa kootti yeroo ta'e yaadu dhugaa isaa dubbachuu fi ofii kootii gahee waan hin keessaa qabu natti hin fakkaatu. Jechuun baay'ee na hordofanii baay'ee natti dadhabanii utuu iddoo tokkootiin guutiin
karaa koo tokkotu waan tokko natti hin hir'isin wantoota barnootaaf na fayyadanis ta'e akkasuma immoo yeroon dogoggoru baay'ee natti dadhabanii na gorsanii na reebanii wanta barnoota keessa jiru kana ifa naaf godhanii sadarkaa namarra jiru kanaan kan nagee maatii koodha. Anis immoo achumaan maatii koo kana ilaalee amma isaanii jedhee yaadee guyyaa tokko jechuudha ofii kooti. Jireenya ofii isaaniitiin jiraatu. Hanganaa akkan isaan gargaaruuf miti kan isaan natti dadhabanii ofii koof nama ta'edha. Kanaafiyyuu isaan iyyuu amma kana nama ta'edha natti dadhabu ani waa'ee ofii kooti maaliif hin yaadudheen of murteessee jechuudha. Kanaafiyyuu milkaa'umsa koo keessatti guddaa waaqa gaditti namni galateeffadhu abbaa koo fi haadha koo jechuudha. Naa'umsi barataan tokko amma barataa ta'ee jirutti agarsiisuu kan inni qabu inni jalqabaa barsiisaa kabajuu qaba. Maatii ofii kabajuu qaba. Maaliif baradheen galma ga'a waan jedheef barachuu isaa keessatti gahee guddaa kan irratti taphachaa jiru barsiisaa fi maatii isaati. Kanaafiyyuu maatii yoo seeraan kabaje barsiisaa yoo seeraan dhaggeeffate kilaasii keessa taa'ee wantoota adda addaa bilbila irraatii waan biraa waan barsiisaan barsiisu waan biraa hojjechuu waan akkasii kana irraatii of eeggachuu akka qabudha jechuudha. Naa'umsa inni agarsiisuu qabu inni kan biraan nama umurii isaan ol ta'e kamiyyuu kabajuu akka qabu. Isa isaan gadiis ta'e isa hiriyyaasa isa caalus jaalalatti agarsiisee yoo namni tokko dogoggoree wajjin dogoggoruu dhiisee kana dogoggoraa jirta kana sirreeffadhu jedhee barataan tokko hiriyyaasa waliisaa gorfatee isa isaan gadii gorsee barattoota isa jalaan dhufaa jiraniif fakkeenya ta'e amala akkasii agarsiisee hawaasaaf bu'aa ta'uu qaba. Ani maatii kooftiif hangafadha. Obbolaan abbaa koo ijoolleen baratanii haala yeroo sanattiin barataniin har'a iddoo isaan jiran yeroo ilaalu kan baay'ee hamilee natti toludha. Obboleessa abbaa koo quxisuu irratti kan dhalate dhumarratti kan dhalate kan namni fakkeenya godhadhu jechuudha. Haalli mijaa'aa otoo hin jiraatin maatiin qonnaan bulaa turan maatiin abbaa koo jechuudha. Hojiin maatii qonnaan bulaa keessatti maatii gargaaruun maal akka ta'e gaasuma isin beektanidha. Otoo kun jiru baay'ee qo'ata halkan amma sa'aatii 7-8tti qo'ata. Girgiddaa irratti akkas jedhee barreessee laxxafe. Muddamuun koo har'a muudamuu koo borii ta'ee yeroo kutaa 11 barreessu girgiddaa irratti maxxansee jechuudha barreesse. Achiin booddee bara 2009 qormaata seensaa yuunivarsiitii fudhatee elektirooniksii injiinaringii barate. Bee har'a iddoo guddaa jira isan fakkeenya fudhadha. Ijoolleen martiniyyuu yeroo maatiin isin gorsanii akkuma beeku iddoo tokkotti waan hin argachuudha ofii kootii kaasee utumaan akkas dogoggorooyyuu baay'een sodaadhaan ture maatii koo baay'een kabajaa garuu amalan ollaattis ta'e iddoo tokkotti argu yeroo haadhi ijoollee dheekkaman reeban arrabsuu maal jira ijoolleen jechuudha haadha ofii. Kanaafiyyuu maatiin waa'ee ofii isaatti fedhee utuu hin taane bor nama naafa ta'uudha kan isaan ijoollee isaanii gorfataniif jechuudha. Kan isaanis gorsanii fi bor nama ta'e of jijjiirii seenaa kee jijjiirii seenaa biyya keetii seenaa gaanfa Afrikaa seenaa addunyaa kana keessatti nama dhiibbaa fidu ta'e labati dhufu waan sirraa baratu jedhaniiti waan ta'eef gorsa maatii akka dheekkamsi isaanis hundinuyyuu nuuf akka ta'e jechuun jibbiinsaaf miti kan isaan nu dheekkaman nu jibbanii miti utuu nun jaallatan ta'eeti nun dheekkaman turan akka barbaadde baddee haaftu cabdee haaftu karaa irratti akka barbaadde taatu maaltu duukan mataana cabse jechuun hin danda'u turan garuu bor nama ta'uu jedhaniiti kan isaan gorsan jechuudha. Kanaafiyyuu barattoonni hundumtuu maatii isaa gorsa isaa dhaga'uu qaba dheekkamsa isaa fudhachuu qaba maaliif akka isaan dheekkaman itti yaaduu qabu jechuudha. Qormaata
Seersaa Yuunivarsiitiidhaatii fi qophiin taasisaa jiru. Egaan akkuma beekamu naachuraaliin baradha isinitti meera. Barnoota sooshaalii kan kilaasii dubbisuun dirqama waan ta'eef kan hin qo'adhu isaaniin yeroo qormaatatti butee 14 torban tokko yeroo hafuudha. Barnoota naachuraalii kan hin baradhu kutaa salgaffaa barnoota naachuraalii jiran amma kan hin baradhu tuma kutaa 10 ta'ee jiru jechuudha. Kutaa 11ffaa kutaa 12ffaa wantoota amma poorshinii amma barachaa jiru wajjin wal qabatan wal bira qabeen ilaalaa deemaa jira jechuudha. Sooshaalii bara garna biraatii hafaa kan jedhee yaadutti kanaafiyyuu qo'achuun dirqama na barbaachisa. Garuu qormaata seensaa keessatti wanti baay'ee dhiibbaan irratti uumuu danda'u naachuraalii irratti. Kanaafiyyuu kan naachuraalii kutaa 11 kutaa 12 akkasumas kan kutaa salgaffaa kutaa san keessa jiru irratti baay'ee xiyyeeffadheen qo'achaa jira jechuudha. Dhaamsan dhaamuu barbaadu haalli biyyi kun keessa jirtu namni barataa ta'e amma kan of jijjiiruuf biyya isaa jijjiiruuf namni barachaa jiru martinuu seenaa biyyi kun keessa jiru haala inni irra jiru rakkoo inni qabu hundumtuu kan beeku yoo akkamteen jijjiiruu danda'a yoo maal godheen jijjiiruu danda'a jedhee karaa yoo barateedha waan ta'eef namni tokko kan inni waa jijjiiruu danda'u barnoota qofaadhaan hin jijjiiramu biyyi jechuu dhiisanii waan kamiyyuu hojjechuudhaaf barnoota dirqama barbaachisa. Kanaafiyyuu sirriitti xiyyeeffannootti kennuudhaan barnoota baratanii rakkoo jijjiiruu barbaadan sana rakkoo baay'eedha biyyi keenya kan isheen qabdu rakkoo jijjiiruu barbaadan sana akka isaan jijjiiran. Wantoota waggaa lama asitti dhufan kana keessatti barattoota dhuguma akkuma isin jettan yaaddoo guddaa keessa galanii jiru. Garuu yaaddoo kana keessaa bahuudhaaf tokko tokko of amansiisuudha. Wanta haaraan hin jiru waan baratame akkasumas immoo wanta barsiisaan barsiise wanta kitaabarra jirudha. Yoo gattaanii dubbisan yoo barsiisaa dhaggeeffatan wanta ulaagaa irraa eegamu sana yoo guutan wanti hin danda'amne hin jiru. Kanaafiyyuu barataa hundumtuu barataan okkufaa irraa maal wajjin baradhadhee barnoota dhiisuun qabu. Ofii of amansiisanii maal waan addaatu dhufee waama kitaabarraati yoo anatu dubbisuu dhiise malee jedhee barataa yoo deebi'ee qo'ate yoo of ilaale milkaa'uu kan danda'u natti fakkaata. Kanaafiyyuu abdii kutachuu akka isaan hin qabne dhaamuuf hin barbaadu. Abbaa koo barsiisaa Eebbisaa Geetaachoo akkasumas haadha koo barsiistuu Margituu Guddata milkaa'umsa namarra ga'e kanaaf shoora guddaa kan taphatan isinidha. Kanaafiyyuu guddaa galatoomaa Waaqayyo lubbuu keessan dheeressee ija hojii keessanii akkasin agarsiisuu jechuun barbaada. jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Kabajamtoota daawwattoota keenya hanga yoonaatti kan isin daawwachaa turtan qophii yeroo maatiiti. Egaa amma isin daawwattanitti immoo kitaaba koo dubbisaan isin eegee jechuudha. Qophii kanarraa barumsa guddaa akkasiin argattan egaa shakkii hin qabu. Qophii kanarratti egaa barataan Abdii Eebbisaa barataa cimaadha. Jijjiirama isaatiif bu'uuraa kan ta'e immoo maatiidha jechuudha. Kanaaf maatiin ijoolleensaa maal akka isaan baratan, eessa akka isaan oolan, maalirra akka isaan jiran yoo hordofee jajjabees ijoollee waan isaan barnootatti cimoo hin taaneef dhaloota egeree waan isaaniif hin taaneef hin jiru.
Kanaaf maatiin ijoollee isaa hordofuu irratti hojjechuu qabaan egaa dhaamsa qophii keenyaati. Qophii kana qopheessuun kan isin faana ture Hangammachuun isaa keetii ogeessota kaameeraa keenya Warqinaa Girmaa akkasumas Garramuu Amansiisaa ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana ture torbee dhufu maatii biraa iddoo biraatti ol agarra hangasitti nagaatti. Beekumsa joomtee kan kartu sammuu